Oduu simbirtuu yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti maaltu deemamaa jira jennee kan ilaallu ta'a. Hordoftoonni keenya DDO Meediyaatiif warri nu daawwachaa jirtan ammallee itti fufuun dagatina. Warri nu daawwanni immoo koottaa gara keenya isin jecha Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa maaltu ta'aa jira, maaltu deemaa jira yookaan jennee yoo gabaabsinee ilaalle yeroo ammaa hospitaalonni garagaraa akka rakkoo cimaa keessa jiran ni beeyna. Isinis ni beeytan. Hospitaalonni rakkoo godhate jechuun uummanni Oromoo rakkate jechuudha. Rakkinni kanaa olillee hin dhufa jennee hin yaadu. Hospitaal dhaabatennaan namni hakkamamuu hin danda'u, yaalamuu hin danda'u. Sababni kun dhufeef maali jennee olaalle? Irra caalan hospitaalota hedduun cufamee jira. Guyyaa 5 boodarraa gonkumaa ni dhaamna jedhanii kan walii galanii jechuudha yeroo ammaa. Kanarratti dhiibban uummata irratti maaltu dhufa jennee yoo kan ilaallu ta'ee waan nama gaddisiisudha. Waan nama gaddisiisudha. Jara qofaa miti, maal kana qofa. Barsiisonnis barumsa ni dhaamna, barumsa kenna ni dhaamna, barsiisummaa kenna ni dhaamna, doktoroonni ni dhaamna jedhanii warroonni hojjettoota ciccimoo ta'an dalagaa ni dhaamna. Karaa mootummaan kun nu rakkisaa jira, nu cinqaa jira jedhanii karaa miidiyaatiin akkasuma Jawar Muhammad illee poosti kan godhe waan isinis beeytanii jechuudha. Kana kun dhufe jechuun rakkoon Itoophiyaa keessatti hammaatu yookaan jireenyi qaala'iinsa jireenya irraa kan ka'e yoo ta'u, haala kanaan uummanni hoo maal ta'a jennee xiinxaluu qabna. Uummanni kun maal ta'a? Uummanni Oromoodha, uummanni miskiinni, qote bulaan, gabareen, haawwanni maal ta'a jennee yoo ilaalle waan xiin sammuu namatti ta'uudha. Jireenyi qaala'urraa kanarraa ammoo